Viidiyoon kee nama daawwatanii fi akka nama hawwatu gochuu barbaadda. Wanti salphaa tokko jira. Tekstii viidiyoo irratti dabalu. Har'a CapCut Pro fayyadamuun akkamittiin akka waan dubbadhee barreeffama ittiin waliin deemu goonuu isin agarsiisa. Kanneen haaraa taatan subscribe gochaa maatiiwwan chaanelichaa amma akkuma duraatiin like gochuu hin dagatina. Namoonni hedduun viidiyoo hojjetu garuu tekstii hin dabalan. Tekstii dabalu jechuun viidiyoo kee akka inni hubatamuu fi akka nama hawwatu gochuu. Viidiyoo tan keessatti akkamittiin akka tekstii viidiyoo teennaa itti dabale isin agarsiisa. Tekstii waan dubbadhu waliin deemu kana akkamittiin akka itti dabale isin agarsiisa. Kanneen haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina. Akkasuma like fi share gochuu hin dagatina seenidha. Gara viidiyoo jalqaba CapCut Pro argachuu fi gara Telegramii deemtanii Telegramii bilbila keessanii jiru irra dhooftanii gara Telegramii deemtanii erga gara Telegramii deemtanii bakka amma searchii tanaa gad dhuftanii yoo Telegram keessanii bakka searchii tan gad dhuftanii digital Oromo jettanii akkana search gootanii yeessan akkana search gootanii kan amma gubbaa saree sana agarsiis kana kana inni kana kan irra dhooftanii kan irra seentanii yoo san akka seentanii akkan jalkana isanii gabbaasa jalkanatti nu isanii gabbaasa jalkanatti nu isanii gabbaasa jalkan irra fudhatanii akkan dhooftanii download gootanii hojje erga inni akka malee irra beekani install godhatan amma erga install godhatanii inni open isaniidha garamma application silkee isanii risanii dhufa yoo jenni isanii irra dhufee CapCut keessanii irra tuqatanii seentanii erga CapCut keessan akkana tuqatanii seentanii akkana isanii gabbaasa irraanii bakka amma new video jir kana irra tuqatanii erga irra tuqatanii video diitu barbaadan suni ka tekstii dabalu barbaadan suni filatanii gaffidatanii fakkeenyaaf anamma video kiyya tokko agaffidadhuuti video kiyya tokko agaffidadhuuti video duraanii edit godhee agaffidadhuuti add godhee akkanattiin CapCut kiyya keetta kaawa amma akkanatti amma video tanaa tekstii dabalaa jechuu akkaataan tekstii dabalu video waan sagalee waan an dubbadhu wajjiin tekstii akkasii waliin deemtu godha an fakkeenya tekstii godhuu fi video tana yoo kana viidiyoo kaartoon akkamitti akka hojjetan amma dhiyoo kana viidiyoo kaartoon akkamitti akka hojjetan erga inni jedhee bakka amma tekstii taasisala tan gadhufa bakki tekstii taasisala tana bakki tekstii tana taanaan mir sararee sana agarsiisa ta tekstii tana irra gad dhufee irratti tuqadha erga irratti tuqadheeni ammallee amma tekstii bakki jettana kanam gubbaa saree sana agarsiis kana sun irratti tuqadhaa irraanii akkanatti amma tekstii keessanii dabalachuu barbaadan asii qortanii amma fakkeenyaaf amma waan dubbadhee caqasee asii qora fakkeenyaaf amma yoo jedhe akkanatti qora yoo barbaadan jedha kanatti qora yoo barbaadde kanatti qora irraanii bakka amma fontii jer kan gad dhufne bakka fontii jer kan gad dhufne fontii kan irra dhoofna tekstii kenna design isaa jechuun akkaataa inni itti qora habuu goona irraanii bakka amma style jettan gad dhufna style bakki jettan gad dhufne style an keewwanna fakkeenyaaf amma kala kan itti barreeffamna tekstiin keen kana kala kan itti barreeffamna irraanii bakka amma effective jettana dhufna bakki tanirraa waan sun jijjiirru jirtu waan durayyuun godhanne bakki tanirratti waan feene irkeetiin jira fakkeenya tekstiin kenna akka nu ta'ulle akkanatti irkeewanna irraanii bakka amma animation jer kana bakki barbaachisan kana bakki barbaachisa kana irra dhoofne irraanii as keessa waan san barbaadanii kaamma barreeffama qoraa jiru barbaadanii fakkeenyaaf amma kunini kaanamni san agarsiis kunini barreeffama qoraa deema irraanii sun irra dhawatanii barreeffami kunini akkanattiin qoramaa deema barreeffami kun akkanatti deemaa jira amma akkana waan lammaffaa yeroo dubbachuu barbaanne akkana split ka jedhu kaasela kana irra tuqne kaanam gubbaa saree san agarsiis kana kanamma akkanatti nama xiyyaanii san agarsiis kana ka split jedh kana irra tuqne akkanatti video kutanna armalleetti waan biraa kalammeessoo waan lammaffaa ka dubbadhee itti barreessa irraanii gubbaa tanatti bakkuma amma video teessan tan irratti bakkum tanatti amma marki lama cuqaasa marki lama kan cuqaasa irraan akkanattiin isanii gabbaasa yoo barbaadanii jijjiirrachuu dandeettan jedhe qoraa jijjiirrachuu dandeettan jedhe akkanattiin barreessaa irraan akkana tarkaan akkana gadi qeeffadha irraanii waani irraanii bakka amma
irraanii bakka amma animation jettana kanan gubba saree xiyyaan san agarsiis kana irra dhooftanii seentanii erga san seentanii akkum kaanii bakka amma barreeffamaan jiru ka barreessaa deemuu jiru kan filanna video cartoon irra jijjiiranna irraanii akkanatti amma yoo kana video cartoon akkasumaan jijjiiraa deemti akkanumaan kan dheeressanii irraanii waan dubbachuu yoo kana video cartoon jidduuta kan qabdee split ka jedhu kanamma gubba saree san agarsiis kana kanamma gubba saree san agarsiis ka split jedhu kan dhuftan akkana kutanii gam kanallee akkanattiin video keessanii maroo lamirra cuqaastanii akkanattiin ammallee waan sadaffaa ka dubbachuu jirtan suni itti barreeffattanii fakkeenyaaf amma beektu yeroo video sun keessatti akkas dubbachaa jiru bakki sun keessatti akkas dubbachaa jiru akkanattiin beekta jedhe akkanatti qora beekta akkasuma jedhee akkasuma anamma fakkeenyumaaf san agarsiisan ammoo video keessanii waan dubbattanii waan sagalee san dubbatan sun waliin deemu itti barreessuu dandeettanii irraanii amma bakka amma animation jetti kana kareefuu san agarsiis kan dhuftanii irraanii ka barreessuu jirkana irratti tuqattanii barreeffachuu yoo ammoo sun hin beekne armatti bakka amma diqqoo san agarsiistan irratti search gootanii armatti slide tape ka jedhu barreessanii akka irratti tuqtanii slide tape ta jedhu yeroo san tuqtanii inni sanii gabbaasa akkana inni sanii gabbaasa akkanattiin qajeelfama kana irratti tuqattanii irraanii akkanattiin video keessan akkanatti waan san yoo kana video cartoon irraanamma barreeffama makkana kana sagalee yookiin sagalee akka barreeffama tokko jalqaba ofeetanii bakka amma akkan dhooftanii bakka amma audio jettu ta'amma silkee sana jirtana ta'anam san irratti yaan san agarsiisana irratti tuqattanii irraanii ammallee sound ka jedhu kana ammallee ka anam xiyyaara san agarsiis kana irratti tuqattanii seentanii irraanii bakka amma search kana bakki search kana gad dhuftanii qaxxitaa bakki search kan gad dhuftanii taping ka jedhu irratti qortanii taping kana irra qortan akkanattiin caqafatanii akkanattiin ka video teessa wajjin deemu irkeewwachuu dandeessanii fakkeenyaaf kana kan irratti tuqee sagaleen isaa diqqoo tolkaasaa yoo kana video cartoon akkanattiin barreeffam keessanii bakka video keessanii bakka dhumaa tochuu dandeettanii bakka dhumaa video teessanii bakka dhumaa tochuu dandeettanii amma isin yaala video keessan irratti tekstii dabala akka professional fakkaatu godha yoo barnoonni kun isin fayyade subscribe fi like fi share naa gochuu hin dagatina barnoota video editing dabalataa isiniif qooda waan hordoftaniif galatooma